Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa humnoota waraanaa mootummaa irratti fudhachuu isaa beeksiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa humnoota bilchiginnaa irratti fudhachuun loltoota sirnichaa hedduu du'aa fi madoona dabeeraa jedheera. Haala kanaan waraanni bilisummaa Oromoo godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu fi aanaa Bookee iddoo laga Dhungataa jedhamutti tarkaanfii gaafa fulbaana 4 bara 2025 fudhateen humnoota waraanaa bilchiginnaa irratti loltoota bilchiginnaa 20 ol ajjeesee kanneen 13 ta'an ammoo madeessuu 5 ammoo booji'uu isaa beeksisee jira. Oduma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Narsadee gaafa fulbaana 4 bara 2025 godina Shawaa Abbaa aanaa Dugdaa bakkeewwan adda addaa 5tti tarkaanfii fudhachuu isaa beeksisee jira. Haala kanaan magaalaa Ombolee fi Olonkomii jedhamutti mooraa waraanaa bilchiginnaa argamu haleeluun tarkaanfii jamaa fudhadheeraa jedheera. Aanaa Dugdaa bakka Baala Waldii jedhamuttis waboon tarkaanfii cimaa fudhatee loltoota bilchiginnaa hedduu du'aa fi madoona dabuu isaa gabaafamee jira. Oduu keenyatti aanuun ogeessi seeraa Girmaa Baqqalaa Goobanaa jedhamu Buunnoo Beddelleetti hidhamuu isaa gabaafame. Godina Buunnoo Beddellee aanaa Daaphoo aannaatti abbaan murtii sababa hidhamtoota siyaasaa mirga wabii eegeef qofa hidhamuu isaa gabaafameera. Godina Buunnoo Beddellee aanaa Daaphoo aannaatti dargaggoonni Oromoo hedduun mootummaa bilchiginnaa mormitu jedhamanii yeroo hedduu fi waajjira poolisii keessatti dararamaa fi mana murtiitti dhiyaachaa turaniiru. Haala kanaan wanti yakkaan isaanii machiisu yookaas adabsiisu waan hin jirreef dargaggoonni hedduun beellama mana murtii aanichaatti dhiyaachuun hagaya 25 haga 29 bara 2025 kanneen dhiyaatan hedduu fi mirgi wabii eegamee gadi lakkifamuudhaan walqabatee abbaan murtii aanichaa akka ta'e ogeessi seeraa Girmaa Baqqalaa Goobanaa jedhamu fulbaana 1 bara 2025 qabamee hidhamuu isaa gabaasni arganne ifoomseera. Sababni hidhamuu abbaa seeraa Girmaa Baqqalaa mirga wabiitiin hidhamtoota siyaasaa Oromoo gadi lakkifte jedhamuun akka ta'e simame. Manni murtii bilisaan dhimma yakkaa fi himata namaa irratti murtii kennuu seerri biyyattii fi kan idil addunyaa ayyamu illee himata ragaa hin qabne dargaggoota Oromoo irratti dabaa fi shiraan xaxame ija seeraatiin laalee kan manni murtii mirga wabiin gadi lakkise. Murni bilchiginnaa olaantummaa seeraa ifatti sarbuun abbaa murtii kana hidhee dararuu isaa gabaasni ba'e ifoomseera. Oduu keenya itti aanuun dargaggoonni Oromoo ammallee dirqeen qabamanii gara mooraa waraanaatti geeffamaa jiru jedhame. Dargaggoonni Oromoo dirqiin qabamanii gara mooraa waraanaatti ergamaa jiraachuu gabaasni ba'e ifoomseera. Akka gabaasichaatti yoo ta'e godina Jimmaa aanaa Oomoo Beeyyam keessaa dargaggoonni hedduun dirqiidhaan qabamanii gara mooraa waraanaatti ergamaa jiru. Kunis akka bara dargii sana dargaggeessa ari'anii humnaan qabuun kaan ammoo halkan mana jala bulanii ganama yookaas halkan wayita namni mana galu achi eeganii qabataa jiru jedhame. Waggoota darban maatiin ijoollee isaanii waraanaaf qabamanii deeman hanga yoonaa eessa buutee isaanii dhabanii haati balbala ilaalaa haftee ka jedhan maddeen kan ammaa kun ammoo baay'ee hammaataa ta'uu isaa hubachiisan. Maatiin yoo ijoollee isaa dhokse maallaqa guddaan adabamaa jira akka jedhan maddeen rakkoo keenya abbaa itti himannu dhabnee rakkataa jirraa jedhaniiru. Bara nama keenyatu biyya bulchaa jira jedhamutti nama rakkoo keenya itti himannu dhabuun hedduu nu miidheera jechuunis gabaafatanii jiran. Oduu keenyatti aanuun muummeen ministeera Itoophiyaa shororkeessummaa fi seeraan ala nama butanii ugguruu to'achuuf marii taasisuu isaanii dhaga'ame. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahimad hooggantoota dhaabbilee nageenyaa Itoophiyaa waliin marii taasisaniin barbaachisummaa saamichaa fi seeraan ala nama butanii ugguruu to'achuu qindoomina uummataa fi humnoota nageenyaa cimsuu akkasumas hordoffii miidiyaalee hawaasaa gocha shororkeessummaaf oolan cimsuun dhimmoota ijoo ta'uu isaa kaasaniiru. Abiyyi ibsa walga'icha booda baaseen ergamni dhaabbilee nageenyaa inni jalqabaa nagaa buusuu akka ta'e kunis haala dandeessistuu fi qaama badhaadhinaa Itoophiyaa ta'uu ibsan. Tattaaffii uummanni taasisaa jiru aadaa fi duudhaalee isaanii kan irraa madde ta'uu hubachiisuun ga'een dhaabbilee nageenyaa bakka bu'aa kan hin qabne ta'uu dubbataniiru. Marii kanaan yakkoota kanneen akka diigumsaa, saamichaa, baadiyyaa fi magaalaa kontiroobaandii, malaammaltummaa, daldala seeraan alaa namootaa fi daddabarsa maallaqaa seeraan alaa ittisuu fi to'achuun nagaa uummataa eeguun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Walga'iin kun kan gaggeeffame haleellaan hidhattoota hariiroo namootaa fi meeshaalee naannolee gidduu jiru irratti xiyyeeffate keessumaa naannolee gurguddoo Itoophiyaa lamaan Oromiyaa fi Amaara gidduutti raawwatamaa jiru dabalaa dhufuu ilaalchiseeti. Akkuma namoota seeraan ala butanii maallaqa gaafachuunii fi ajjechaan namoota nagaa qaama nageenya mootummaa fi gareewwan hidhattootaatiin raawwatamaa jiru babal'achaa dhufe geejjiba hawaasaa butuu fi
kellaa seeraan alaa baay'isuun konkolaachistoota gibira kaffalchiisuunis ji'oota darban keessa mata duree ta'ee ture. Sochiin namootaa fi meeshaalee badhaadhina Itoophiyaatiin murteessaadha. Kanaaf saamicha, butamuu fi gufuuwwan bakka adda addaatti uumaman tooftaan to'achuu qabna akka jedhan Abiyyi hojii akkanaa duubatti deebisuu fi yakkamtoota seeratti dhiyeessuuf uummata waliin qindoominni cimaan barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Dabalataan walga'iin humnoota nageenyaa fi hawaasa naannoo gidduutti tumsi eegumsa bu'uuraalee misoomaa gurguddoo iddoowwan albuuda baasan, industirii, naannoo mana jireenyaa fi tajaajila uummataa eeguuf akkasumas hojiin isaanii akka addaan hin cinne mirkaneessuuf murteessaa ta'uu isaa hubachiiseera. Mariin kun duudhaalee aadaa fi amantaa irratti hundaa'uun nagaa mirkaneessuuf qophiin uummanni qabu cimaa dhufuu isaa ibse. Hawaasni gareewwan hidhatan karaa nagaa akka hordofan jajjabeessaa, humnoota nageenyaaf odeeffannoo kennuu fi loojistikiidhaan deeggaruun tattaaffii nagaa biyya keessaa cimsuuf hojjechaa akka jiranis ibsicha keessatti eerameera. Qajeelfamni kun qaba'e dandeettii uummataa kana guddisuuf leenjii babal'isuufi jedhame. Miidiyaa hawaasaa gocha shororkeessummaa fi misooma Itoophiyaa booressuuf itti fayyadamuu ilaalchisee yaaddoon jirus ka'eera. Namoota miidiyaa hawaasaatti fayyadamuun gocha shororkeessummaa raawwatanitti dhiyeenyaan hordofuun barbaachisaadha akka jedhan Abiyyi hordoffii fi ittisa saayibarii cimaan yakkamtoota seeratti akka dhiyeessan gaafataniiru. Dhaabbileen nageenya Itoophiyaa duudhaalee heera mootummaa irratti hundaa'uun ammayyaa'aa jiru ka jedhan Abiyyi dantaa biyyaalessaa eeguuf dandeettii qabu jedhaniiru. Doorsisaa fi deebii kennuuf abbaa biyyummaa biyyattii ittisuuf nagaa cimsuuf qophii itti fufiinsa qabu mirkaneessuuf qajeelfamni kennameera jedhanii jiru. Keenyatti aanuun gaazexeessitoonni buufata raadiyoo Shaggar FM 2 hidhamuun himame. Gaazexeessitoonni buufata raadiyoo Shaggar FM 3 poolisiin to'atamanii booda tokko yoo gadhiifamu 2 guyyoota darban keessa hidhamanii jiraachuu waa'illan isaanii BBC'tti himaniiru. Gaazexeessitoonni sadan roobii fulbaana 3 bara 2025 poolisiin qabaman yoo ta'u isaan keessaa gaazexeessaa Isheetee Asaffaa guyyuma sana yoo gadhiifamu Tigistii Zarihuunii fi Mintaamir Tagaa'u ammoo hidhamanii jiru jedhame. Gaafa roobii naannoo sa'aatii 10 walakkaa irratti miseensota nageenyaa uffata dambii poolisii federaalaa uffatanii fi uffata siviilii uffatan buufata raadiyoo Shaggar FM Diil Birriitti argamu humnaan seenanii gaazexeessitoonni hojii isaanii irra turan 2 akkasumas gaazexeessituun biroo ammoo mana jireenyaa ishee keessaa akka fudhataman hojjettoonni buufatichaa himaniiru. Buufatichatti gulaalaa olaanaa akka ta'e Isheetee Asaffaa, gulaaltuu Tigistii Asaffaa fi riippoortarrii Mintaamir Tagaa'u gara waajjira qorannoo poolisii federaalaa akka geeffaman yoo ta'u gulaalaan sagantaa ammoo erga yaada isaa kenneen booda guyyuma sana gadhiifamuun ibsameera. Haa ta'u malee gaazexeessitoonni lamaan garuu ammallee akkuma hidhamanitti jiraachuu waa'illan isaanii dubbatan. Gaazexeessitoonni kunneen maaliin shakkamanii akka hidhaman hin ibsamne. Waa'illan isaanii akka ibsanitti gaazexeessitoonni kunneen osoo poolisiin hin hidhamin dura gabaasa torban darbe gaafa jimaataa gayya 29 bara 2025 buufatichaan tamsa'e ilaalchisuun abbaan taayitaa biroodkaastingii buufatichaaf xalayaa barreessee ture. Gabaasni kun murtee ministeerri fayyaa kenne ilaalchisee yaada waldaa ogeessota fayyaa irraa kenname kan hammate yoo ta'u gaaffii ogeeyyiin fayyaa miindaa fi faayidaa isaanii irratti ji'ootaaf dhiyeessan hordofee ture. Ministeerichi dhiyeenya kana ogeeyyiin fayyaa kan ittiin wal'aanaman kiliinikoonni hojjettoota akka hundeeffaman akkasumas dhaabbileen fayyaa hojjettoota isaaniif konkolaataa akka dhiyeessan murtee dirqisiisuu dabarsuun isaa akka yaadatamu. Shaggar FM yaada waldaa ogeessota fayyaa gaafachuu isaa kan himan hojjettoonni buufatichaa hooggantoonni waldichaa deebiin isaaniif kenname fakkeessummaaf kan ta'e ta'uu fi gaaffiin isaanii haala sirrii ta'e yoo hin guutamne akka lakkoofsa Itoophiyaa fulbaana 5 bara 2017 irraa eegalee hojii dhaabuu akka qaban himaniiru. Abbaan taayitaa biroodkaastingii gabaasni kun hokkora kan kakaasuu fi loogii qabu jechuun fuula miidiyaa hawaasaa buufata kanaa irraa akka haqamu ajajeera. Haaluma kanaan sanbata akka lakkoofsa Itoophiyaa gayya 24 bara 2017 gabaasni fuula YouTube, Facebook fi Telegram buufata kanaa irratti qoodamaa ture haqamee jira. Haa ta'u malee guyyoota booda akka lakkoofsa Itoophiyaa roobii gayya 28 bara 2017 waaree booda humnoonni nageenyaa mootummaa buufata sana deemuun gaazexeessitoota hojii irra turan 2 fi gaazexeessituu mana ishee turte tokko to'annoo jala oolchaniiru. Gaazexeessaan buufata sanaa yeroo sanatti hojii irra ture tokko akka jedhetti poolisiin karra bakka sanaa fi waajjira gulaalaa olaanaa humnaan cabsee aarii fi haala sodaachisaa ta'een fudhatee jedhe. Gulaaltuu dabaree hojii kan turte Tigistii Zarihuun biiroodhaan ala waan turteef mana ishee dhaquudhaan mana akka fudhatamte waa'illi buufatichaa himeera. Guyya kamisaa kaleessa biiroo qorannoo yakka federaalaa bakka gaazexeessitoonni kunneen itti hidhamanii turan dhaquun dubbisuu kan himan waa'illi kun gaazexeessitoota irraa miidhaan qaqqabee jiraachuu baatulleen
Mintamir daa'ima harma hoosiftu dhiiftee bakka baatetti hidhamuun ishee akka ishee dhiphise himaniiru. Tigistii Zarihuun dura gaazexeessaa riippoortarii irraa riippoortarummaan achiin booda ammoo buufata raadiyoo Shaggar irratti gabaastuu hanga sadarkaa gulaaluutti tajaajilaa jirti. Mintamir Tsaggaa'uu buufata raadiyoo Abbaayii fi buufata raadiyoo Manaayiratti hojjechuma ammoo raadiyoo Shaggar irraa tajaajilaa jirti. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon irra farkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture qophii hafe waliin turtii gaarii.